Tole, hojii misooma sululaa qabeenya uumamaa kunuunsuu kan bara kana akka aanaa guutuu giddaatti istiraakcharii adda addaatiin hektaara 10,000 hojjechuudhaaf karoorsineetu gandoota adda addaa keessatti akkuma amma mul'atu kanaan hojii isaa eegallee jirra. Hawaasni kun duras bu'aa isaa argeera jechuudha. Bu'aan asirra jiru dhiqama biyyee ittisuudhaan biyyee gabbataa jiru lolaan haree akka hin balleessinee fi hojjetamee qonnaan bulaa kun maasii isaa irratti biyyee isaa kunuunfate wanta argee fi fayyadama isaa argeera jechuudha. Bu'aa isaa argeera jechuudha. Kanaaf hojiiwwan gara yeroo darban hojjetamaa turan bu'aa qabatamaa hawaasa kanaaf buusanii waan jiranii fi gandoota 23 qabnu keessatti hojii kunuunsa qabeenya uumamaa kana gaafa hojjennu karoorfanne olitti immoo hojjechuudhaaf immoo qophii barbaachisaa ta'e taasisneetu itti gallee jirra. Akkaataa amma qabamee jiru kanaan immoo karooraa ol deebinee immoo akka milkeessinu itti amannaa. Hojii misooma sululaa kan dura hojjenne waa guddaa nuu qabaa. Tokko biyyoon keenya akka inni qabnee fi lafti keenya akka hin borqoofneef nu gargaara. Lafti dura hojjenne sun lafti furdatee galii gaashaa nuu kennaa jira. Otoo misooma sululaa kan jalqabiin biyyoon keenya dhiqamee callaan keenya baay'ee gadi bu'aa ture. Amma garuu edda misooma sululaa kan hojjenne lafti keenya gabbatee callaan keenyas dabalee jira jechaadha. Haala misooma bara kanaa kan ilaalu yookaan haala daagaa kanatti ilaalchisee amma yoona kanaatti waggaa 10 ol kan ta'u kan hojjetaa turre lafa keenyas nu gabbisaa waan jiruufi faayidaa guddaa irraa argannee irraa fayyadamaa akka jirru beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee gaan bara oomishaa kana keessatti fayyadamaa taanee amma gara fuula duraatti sirriitti akka hojjetanuu fi kan itti eesennee keessa gallee hojjetaa jirrudha jechuudha. Amma yeroo kanaatti nu dirqee yookaan fedhii keenya baanee hojjenna malee namni tokko dirqisiisee kan nu hojjechiisaa miti. Amma nuun hojii sululaa kana kanaan duras hojjechaa turre jalqabnee faayidaa isaa waan barree fi har'ammoo kun akka hojjennu waliigallee mari'annee jechuudha. Akka ganda keenyaatti mari'annee irratti waliigallee nu fayyada waan ta'eef lafa keenya dachee lafa kanaas akka inni nu misoomsaa jiru faayidaa isaa waan barreef har'a akka asirratti argamnee hojii kana hojjennuu fi mari'annee itti gallachuudha. Amma nuuni fedhii keenyaanidha kan nu hojjennu. Maaliif faayidaa lafa kanarraa argannerraa lafti kun immoo lafee dugda keenyaati jechuudha. Isarraa fayyadamnaa nuun qote bulaadha waan taaneef daagaan kun immoo baay'ee nu fayyada waan ta'eef lafti keenya dhiqamee akka hin banneef lafti keenya lolaadhaan dhiqamee akka hin deemneef nu gargaara jechaadha. Kanaaf lafti keenya iddee daagaa kana qofforuu jalqabne kaasee baay'ee nu fayyadeera. Lafti keenya baay'ee gabbateera jechuudha. Akkuma waggoottan darban kan dura hojjetaa turre jechuudha. Hojii fiizikaala jechuudha kan misooma sululaa bara kana akka godina Wallagga Baatti lafa hektaara aanaa 17 keessatti gandaa 286 keessatti lafa hektaara 1,188 fi 131 irratti yeroo ammaa kana hojjechuudhaaf karoorfannee jirra jechuudha. Isaan kana akkuma beekamu lafa hojiiwwan fiizikaala jechuudha. Hojiin garagaraa ta'e kan hojjetamaa jiru dhagaa biyyee jira jechuudha. Kan jiidhinsa qusatu, kan jiidhinsa yaasu, kan bishaan yaasu jechuudha. Akkasumas jechuudha keessumaa immoo kan hojiiwwan istiraakcharoota garaagaraa jechuudha. Maayikiroobeezinii garaagaraa hojjechuudhaaf yeroo ammaa kana karoorsinee jirra jechuudha. Faayidaan asirraa arganne akkuma Oromiyaa lixaatti lafti keenya jechuudha yeroo ammaa kana miidhamaadha jechuudha. Soolii asidiitiidhaan hanga gumaa biyyeetiin miidhamaadha waan ta'eef hankaan dura hojjetamee jiru jechuudha. Iddoo baay'eetti biyyoo ittisuudhaan bishaan lafa keessaa galchuudhaan jechuudha. Bu'aa guddaa illee hin qabaata. Karaa kan biraa misooma jallisiitiif illee jechuudha. Maddi laga keessaa kan bishaan laga keessaa jechuudha kan gabbatu illee taasisuudhaan qonnaan bulaa keenya jechuudha misooma jallisiitti baay'inaan kan hojjetu illee godhamaa jira jechuudha. Oomishtummaan lafaallee kan dabalu illee gahee guddaa qaba waan ta'eef qonnaan bulaa keenya jechuudha achirra gatee duullee jechuudha. Fedhiin inni qabu illee salphaa kan ture yeroo ammaa kanatti karaa gaateen ofisaatii kun akkuma guyyaa irra gatan fedhii isaatiin yaa'ee jechuudha. Hojii kan hojjetaa jira waan ta'eef milkaa'ina gaarii qabna jechuudha. Yeroo ammaana jechuudha facaasaan qamadii keenya waan xumurree jirruu fi ammarraa jalqabne immoo jechuudha guyyaa 60 kan turu hojii bonaa keessa hojiiwwan misooma sululaa bifa ho'aadhaan jalqabnee jirra. Haaluma kanaan akkuma amma argaa jirtan kana jechuudha uummanni fedhii isaatiin gurmaa'insa isaatiin dadammina qabuuni dadammaqina qabu kana hubannoo bu'aa misooma sululaa bal'inaa waan beekuuf dachee magariituu dachee misooma dachee badhaatu dhalootaaf dhaalchisuun narra jiraata kan jedhu kana giddu galeessa godhate qabeenya uumamaa kunuunsuu haalli inni ittiin galee jirutu jira.
Sana qofallee utuu hin taane lafti keenya humni misoomuu isaati. Oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaafuu eegumsi biyyoo bishaanii sirnaan eegamuu danda'utu irra jiraata. Lafti keenya dhiqamuu hin qabu kallattii jedhuun jechuudha. Bu'aawwan hojii misooma sululaa keenya qabatee haalli inni ittiin bifa kanaanii hirmaannaa isaatiin hojjechaa jirutu jira. Waggaa waggaan hojii kanan hojjennaa bu'aan guddaan irraa argameeti jira jechuudha.